rifeensa hin biqillee fi rifeensa hin rukkanne akkasuma rifeensa wal qabatu rifeensa forforii qabu akkasuma mootiyyuu rifeensa jajjabaatu kan goggogiinsa baay'atu akkasuma ammallee rifeensa yeroo kamuyyuu yeroo isin filtanii xiqqoo jettan walitti deebi'ee wal qabatuu fi rakkina rifeensa keenya keessa jiru akkasuma hidda rifeensa keenyallee jabeessuudhaan akka nuuf marguu fi akka nu bareechisu akka osooyyuu nuti filuu baannee addaan sirrii babbareechee rifeensa keenya akka waliin qabanne godhee addaan babaasu kan nu fayyadu shaamboo fayya qabeessa shaamboo viitaaminii qabu shaamboo makamiiniyyuu guutamee fi dhugaa dubbachuuf faayidaa malee miidhaa tokko hin qabnedha. shaamboo kunniin lamaanii akka irraa fayyadamtan anillee qabeessiniif jira yeroo lamaaf fayyadamee jira shaamboo isa ulitira dooksi jedhu kana jechuudha. isinillee fayyadamaa baay'ee namatti tola dhugaa dubbachuuf rifeensi keessan isiniif dheerataa walitti hin qabatu ammallee waan kamirraayyuu bilisa jechuu rifeensi keessan kalaas fayya qabeessa isinita hiddi rifeensa keessanillee baay'ee jabaataa isinita nin jabaatanii xanakkara hin buqqa'u hin luluqqa'u rifeensi keessan. يا نبي الله يا حبيب الله فلقيني أبجح بإدمي مليكة قلبي ليا قرى نفسي ليا صدى نقيتني فكا إنكر وليكي كافف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بليون كي كبر جمو بجالة مقاربة وما تيو ما جبر رسالة هندي كيسا مليو كفاكو فليو كان مسلم كثير سنة صندن هندي كيسا قوموكو بقنا جيان أفتن زين سبسكرايب لايك شير نقول شوفين دقتنا ولا جبيسو الأوجه تشالي إن شاء الله. الروان نسيها تك وهاي مري في ساعة نهار تاني وندو كتب وهم بيكولي في مو مجرور مري هم في وندو ده رفيس هي اللي فيدني في وام ميدان أكس مش شامبو بريدة يجونا kan dhufee kiyya faayidaa isaa argan isiniif dhufee shaamboon as argitan kan akka irraa fayyadamtan dhugaa haala gaariidhaan dhugaa akka irraa fayyadamtan akka faayidaa irraa argattan isiniif qooduun dhufee duraan dursoo shaamboo kana lamaan jechuudha hanga kireem wajjin jechuudha yeroo tokkoffaa fayyadamee tureen isa jalqaba fayyadame sana nin fixee jechuudha fixee faayidaa isaa argee ji'a meeqa ji'a sadii moo maal fayyadame qusannaan fayyadama jireenyi qaala'ee jira ji'a sadii fayyadamee fixee jira fixeennan natti tole na gammachiise tokkoffaa shaamboon kuni wanni illee qabu jechuudha balsama illee qaba balsama koondishinarii jechuu koondishinarii illee qaba kanamaan maqaansaa kireema jechuu kireema xumura irra dibatan kan zayitiidhaan dalagame jechuudha kireema zayita irraa dalagame qaba jechuudha. baay'ee waan jaallatamaa fi waan rifeensa abba kamiifuu rifeensa nam kamiitiifuu araba ajaba osoo hin jenne kan ta'udha. kireema kana walumaan bannee halaallu kireema kana jechuudha zayita irraa dalagame waa tokko hin beeksisula waa tokko lisillaaseen isaa waan addaati jechuudha baay'ee tokko lislissi jedha jechuudha namatti tola rifeensa gaafsa dibdu jechuudha. osoo fililaa gargar fi rifeensi keessan inna tokkoffaa akkaataa itti fayyadama isaa isiniif hima akkaataan itti fayyadama shaambicha kana jalqaba rifeensa keessan torbetti jechuudha torbetti yeroo nama yoo dhiqattan gahaadha rifeensa jechuudha maaliif rifeensa yeroo hundi bishaan hin dhisiisina bishaan biyya arabaa kun immoo soqidda qaban beeytan namarraa fixa jechuudha yeroo lama gahaadha yeroo lamaan kana gaafa rifeensa keessan dhiqachuu hiddan dursitanii zayitii jechuun gosa fayyadamtan kan waa ta'u yookaan zayitoona isaa diqqoo yoo inni oo'an bahin hidda rifeensa keessanii jalatti rigaa sirriitti maasaa godha waliin geettanii sa'a lamaaf dhiisa erga si dhiqadha yoo dhiqattan sana shaamboo fuutanii jechuudha shaamboo keessa kana riidan keessa mataa shaamboo riidan duuba kana rifeensa gadheeratu kanarra shaamboon gootan hidda bichaa keessa shaamboo riidan erga shaamboo akkas riidanii keessatanii masaaja gootanii jechuudha hidda rifeensa keessanii lingeettanii shaamboo jettanii hin dhiqattanii erga geessitanii hurguftanii erga sanii koondishinara yookaan balsama kana fuutanii jechuudha harkarra buufattanii maa akkana rifeensa argannaa xallaa harkarra buufattanii akkana gochuudhaan rifeensa keessan osoo hiddan taane
shurrubbaa dibdan keessattuu akkas gafuudha shurrubbaa keessan akkas addaa yaayaasa diba maaliif hidda tuquun qabu balsamni yookaan koondishinariin hidda tuquun qabu ammallee immoo shaamboon rifeensa kana baay'ee nu goggoysa waan ta'eef rifeensa irra gahuun qabu hidda keessan dhiitan shaamboo kan shurrubbatti dibdan balsam seeratti fayyadama shaambicha kanaati jechuudha shaamboo kan gaafa koondishinara fayyadamtan koondishinara hidda keessan tuksisina daarii bichatti diddibaatiin daarii isaa addaan babaasaanii ergasii booda erga waliin geettanii koondishinaraan daarii shurrubbaa keessanii hunda firfirri gootanii booda asirra ol martanii lafa keessan dhiqattan hamma qaama keessan maasaajii gootanii intiraami saamunaadhaan dhiqanii maal jettanii koondishinarri rifeensuma keessan irra taa'uu qaba ergasii booda dhiqattanii qaama hiriireessanii koondishinara san bishaan qofaan shaamboodhaan dura dhiqattanii bire bishaan qofaan gadi dhiqattan bishaan qofaan erga dhiqattanii geessitanii qulqullaa'ee jira rifeensi keessan illee saamunaatti gootan koondishinara booda shaambootti gootan xumurame kazaan fooxaadhaan rifeensa keessan hin goositan jechuudha keeffattan jechuun shaaworii keessan fooxaadhaan rifeensa keessan hin goositanii haginni gogee dirriqqa jedhuun dheedan yeroo san kana dibdan yeroo san jechuudha hangin sirri goggosoo hin taane osoo jiidhallee bishaan keessaa akkas fixiramuullee hin taane yoo inni xiqqoosi raxab jedhin jiraame xiqqoosi jedhe kana dibdan kana fuutanii sirritti rifeensa keessan waliin geettanii dibdan bareechistanii ergasanii mushuxiidhaan yooma san filtan kazzaan gadhiistanii sa'a amma ta'ee hamma boqonnaa qabdanii gadhiistanii yoo kilaasii keessan faataatan itti dhiistan rifeensi keessan hafuuraa fudhatu badhee qilleensa badhee kana haa fudhatu rifeensa keessanii yoo yooma san ergeen rifeensa keessan irra turee dhiqattanii geessitanii xumura irra bishaanuma bichaadhaan jechuun shaamboo osoo ittiin goone koondishinarii saniin bishaan qofaan ofirra gadi yaasu diddibattanii bakka waan tokko uffata keessan faasii sirreeffattanii maal jettanii yookaan silkii keessa walii godhooftanii rifeensi keessan qilleensa argatuu qaba. erga xumurattanii rifeensa keessan bareechistanii filtanii hidhattanii uffattanii baatan yeroo biraatti deebi'aa baname rifeensi keessan laal akka hababaa fakkaata jechuudha dhugaa waliin qabatu wanni akkas namatti tolu hin jiru jechuudha rifeensi keessan yeroo hedduu gogaa hin miiccinaa gaafa miiccitanillee gogaa isaa hin marina yoo wanta kana kireemni kun zayitarraa dalagame gosuma shaambichaati shaamboo ijoollee rabbitamaa gatilleen waan orijinaala ta'e xiqqooma malee gatii qaalii miti ofiisniin caalu immoo kaardiyyuu kana ol baasna jechuudha waan gaarii shaamboo tokko barsiisa rifeensa keessa shaamboo gosa tokko barsiisa barsiisaa wajjin kireemii isaa wajjin gosa tokko qofa barachuu qaba jechuudha gosa tokko kana yoo barsiistan rifeensi keessan osoo dura fudhachuu didee boodarra ni fudhata kalaas ni margallee akka gaarii tulillee hin qabatu hin ciccitu hin yaa'u ni barakata ni rukkata haala gaariidhaan rifeensi margine hin jiru jechuudha kunuunsa argatee jennaan jechuudha yoo dhibee keessaa namoonni tokko salaaxaana qaban namni jara arabaa argitan dhibee keessa isaanii jiru salaaxaana yookaan dhibee kaansarii adda addaa yoo qaban keessa isaanii jiru kanaan rifeensi isaanii garii irraa yaa'a sanniin miti kenna immoo bishaan hin danda'u miti shaamboo tokko barsiisaa bishaan kana mootuyyuu torbetti yeroo lama bicha shaaworii godhan rifeensa keessan yeroo shaaworii gootan san immoo yeroo dhiqxan san immoo laazima osoo dhiqe dura sa'aatii lamaaf zayitii qopheessanii hidda isaa dibuu qabdan eegasii dhiqachuu qabdan yoo dhiqattanillee gogaa isaa maruun qabdan filtanii tolchitanii kireemallee ta'e kireema amma zayitarraa hojjetamu akkanaa kana jechuudha dibattan yookaan immoo zayita gosa biraatti jiru kan zayita argaanu tokko fa'aa argatanii fayyadamtanii foolii tokkoon qabu gilisiriinii biyya keenyaa fakkaata foolii tokkoon qabu garuu rifeensa akka inni itti laaffisu akka inni itti bareechisu rabbisiin garsiise jechuudha baay'eellee argamatti fakkaata garuu argaan zayita argaan jedhama jechuudha waan akka isaan itti fayyadamaa naa rifeensa keessan haala kanaan kunuunsaa rifeensi keenya kunuunsuu barbaachisa filaa immoo filaa guyyarraa fakkeenyaaf torbetti yeroo lama gaafa lafa dhiqattan ta'e guyyarraa immoo rifeensa keenya filuun barbaachisa galgala osoo rafne dura fillee hin jiraame tolchinee bareechisnee qilleensa fudhachiisnee rafuu qabna akka galgala guyyaa hidhannee oollee galgala hidhannee bullaa akka galgala bullee ganama hidhannee kaana qilleensa argatu ammallee
gosa filaa jechuudha. Filaa gosa filaa bareeda filadha. Filaa akka saddayaa malee filaa walitti akkasiisan fiddanii sun rifeensa keessan isinirraa buqqisa. Filaan jiraame raahatti shurrubbaa keessan filuu danda'u. Miidoo jechuudha. Maali miidoon afaan maaliti? Na waan akka isin fayyadama. Ammallee yoo hiitan jechuudha rifeensa keessan yoo hiitan duubatti bakka kanaa achi sirriitti waxxaramee hidhamuu qabaatu. Maaliif beektanii faaxuun bakka kanaa sababa saniif namatti ba'a. Asii akkanatti achi yoo hiitan asii achi qaniinuu osumaachi dudhatama waan ta'eef qaniinuu asii achi dudhatama waan ta'eef asiin buqqaa asirraa achi faaxuu godhachaa deemaa jechuudha. Fuuldura kanaan achi deemaa dhaqa. Xiqqoo asambisaa xiqqoo fuuldura kanatti as laaffisaatiin duubatti hidha. Dhugaa akkasumarraa maaliif waan shaashillee uffannuuf isa duubatti deemuu danda'a rifeensi keenya. Ammallee yeroo tokko ishimulleen bareeda rifeensa barakachiisa jechuudha. Ishimii bakka 2-3 isanillee ishimuun baay'ee bareeda. Rifeensi keenya akka hin caccabne godha. Keessattuu galgala ishimatanii osoo bulanii hojii mana arabaatiif malee waan gaariidha. Nasihaan kiyyaadha kana fakkaata. Shaamboo kana garuu fayyadama baay'ee naaf ta'e baay'ee natti tole. Shaamboon inni buleen kun immoo jechuudha kana dura waggoota dheeraadhaaf fayyadamaa ture. Hiriyoota kiyya hedduudhaaf qoodee hiriyoonni kiyya hedduun kan hojii dura rifeensa hojii cinqatan isa fayyadamaa turan jechuudha. Akka carraa ta'ee gaafas immoo YouTube fayyadamu gadi bahee dubbatu hin dandeenye. Ijoollee na gaafatan immoo shaamboo kana himaa ture. Balsam isaa wajjin baay'ee shaamboo jaallatamaa fi shaamboo lakkoofsa tokkorra jiru jechuudha. Baay'ee shaamboo bareedaadha. Rifeensa keenya haala kanaan haa kunuunsinu isiniin jedha. Waan beeku tokko raasnee himee dhufe shaamboo kana immoo shaamboo kana jechuudha fayyadamaa kanallee biraa hin hambisina. Akka bittanii itti fayyadamtan abdiin qabaasu akkamitti ni argama jechuudha. Oriijinaala isaa bitaa fayyadamaa waan hojii turtaniif galatooma.